Harme. Oh, Maal taatanii yaaddanii rakkootu jira moo? intala ko. Waan obboleessa keessan kan gabaasa yaada. Waan mudate hin beeku. Maali harme yeroo hundaa waa'ee obboleessa keenyaa qofaa sooftu garuu urgaa baadiyyaarraa gara magaalaa gadi galle waa'ee abbaa kan koo isinii haasoftan guyyaa tokko dhaga'ee hin beeku. Ilma koo na dhiisime. Waa'ee abbaa keessa hin gaafatin. Harme. Oh, Mana yeroo mana barumsaatti ga'e mana barumsaa deemu hojjetu jira moo? injuru intala ko. Deemi. jirtu fayyumaa maal fakkaata isinii galaara wanti isinii galaan jirre maaltu jira yaada yoo qabaattan gaafiillee haa ta'u qabdanii yaadaaf gaafii wanta isinii galles ispoortiin hoo maal isin fayyadaa jira faayidaa ispoortii namni naaf hin taane beekamu hojiin keenya jabaatuu qaba itti fufuu qabdanii dadhabbiif iddoon kennina wal jaaladhaa jaalala obboleeyyummaa waliif cimsuu qabdanii dhiiraa fi dubaraan illee jechuudha xiqqaa guddaa wal jaalatuu qabdanii ispoortiin biyya ijaaraami biyya ijaaraa ufilleen ijaarra jechuudha achumaan kanaaf dargaggeessa biyya ijaaru ta'a isiniin jedha jajjabaadha. Dapat deh, agak umi di dina berada bertakwa. Ambar si jira barsi finta u masih itu simbar buat. Karena finta ni nama berarti fakata tu si fina ya mo. Rakko keti. La, buruwatti sana akka jechu. Gaaf kan namu fakkisee kophaa kootee Sudaan. Adda garuu isinaa jettanii namu fakkise. Tole? Tole. Egaa. Kurba. Qotas. Maas gargaara bulees. Nu gargaartaa yoo waan kiisii qabdu fiddafi. Jechuun waan qabu maal? Waan qabu. Wanta kamu siniif kenna. Dabiga. Daf.
deebama.
Si eegaan ture maaliif turte maartellee? Mucaan abbaa gaarii sun karaa naqabee na rakkisaa ture bara. Kumsatti ni tuma. Lakkii isa gara kumsaan beekuun qabu. Gaafa inni beekee rakkatu dhufa. Maal akka godhu ilaalee jira garuu. Abu, woi, Ansa di sami. mana? Mujayo tanam betani. Dari yang kena jalan tu san. Mana berapa jira betul? Dekah be? Bena be. Berapa jidem tanam fakat. Riang kena sosial jalan tu na berapa jia kami dem. Maal singe karaa korra gora. Gorme kariya kena fina. Ganna rakkisi. Gara mana si geessee deebi'a. Tole. Arme. Eessadem. Asi hiriyooti kee tokkittu na eegaa jira isaan bira ga'ee deebi'a. Tole. Waan maal taatee fi hiriyoota kan kee yeroo darbes rukuttee turte lammata mootuu mucayyoo an jaaladha wajjin ka deemtuudha ga'ee ture. Maal waan taatee? Ganna dhiisan inni raasa. Eenyuyyuu gidduu keenya kan seennu kun anaaf isa gidduutti xumurama waan ta'eef.
Kumsaako. Kottaame. Arme. Kumsa. Harme. Maaliif dinamaan ajjeesuu barbaadu? Maaliif gidduu kenna seenta? Ilma koo inni diina keeti miti. Obboleessa kee kumsaadha. Maal? Inni obboleessa kooti? Ani daa obboleessa kan koo ajjeesuudhaaf barbaadan ture? Maal obboleessa kan koo dhiifama. Ol jedhi Ilma koo akkamitti as geesse garuu? Lakki arme ani jechuun yeroo lafa ta'utti mana namaatitti bargee deebiitiin nama biraatti na guddisee achirraa gara leenjiitti na seessisanii har'a leenjisaa ta'e kaawwannoo ta'utti hojjetaatii jira. Nama saniif galanni isaanii guddaadha. Har'a lubbuun hin jiranii rabbi jeenata isaanii kaalaaf galata guddaa isaaniif qabu. Osoo argaa illee sirriitti galateeffadha. Rabbi jaalataa isaan haa gammachiisu nama guddaadha. Ijoollee koo waa'ee gadhaa isin dhositu jira. Waa'ee abbaa keessanii abbaan keessan Dabo. Dhageetta. Lafa san irra deddeebi'ee gadhiis siin jedha sitti maa ture. Amma gadi dhiiftamu dhiiftu. Lakkisu raawwadhu numa raawwatte lafti akaakayyuu kiyyaa fi abbaa kiyya irra nattan.
Akkasii? Kadir! 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 Hello. Dafaatiin ammatan haadha manaa Kadir kararraa qaba abbaa Kadiriin yoo ani lubbuun isaan harkatti darbu waan argiteef homaa akkan dubbanne kararraa qaba ammatan dafaatiin dhageettanii dafa waan isin jedhe raawwadha tole hayyee. Maal abbaa keenya namatu ajjeese harme? Harme akkamitti rurrisitan waa'ee abbaa keenyaa garda? Harme deebineet lafa abbaa keenyaa isa harkatti deeffatu nurra jiraata. Lakki hin ta'u. Ani abbaa keessan dhabee isin dhabuu hin barbaadu. Diinni lafa abbaa keenyaa irra taa'eetiin hin nyaatu yeroo kamuu. Eeyyeen sirrii jedhe ilmi dhiiga abbaa isaan deebisne ilma maalire? Eegesin jettan maal godhare? Haa ta'u kaa. Kottas. Kumsa. Obboleessa. Eessa deemaa jirtu? Achi gabbaa jedheeti gara karaatitti. Dhiifama obboleessa koo yeroo darbe mucattii ishin jaalattan san ani hin beeku. Ishii gar malee doorsisaa waan tureefi isinis dhiifama naa gootanii osoo isiillee akka dhiifama naaf gootutti naa himtanii. Tole obboleessa koo kun homaa miti bari yoo sani waan ol hin beekneef waan ta'eef homaa miti kun anillee dhiifama siif godhe ishiillee dhiifama itti siifamine. Tole obboleessa koo. Tole haa ta'u. Seenaa koo har'a waan adda ta'e tokko sitti himuu ajama. Kaleessa haadha koo fi obboleeyyan kan koo kan qaata addaan bannee turre wal argineeti baay'ee gammadee jira isaan arguu kootitti. Waan nama ajaa'ibu keessaa mucaan tanaan dura si doorsisaa ture sun obboleessa kan koo ta'e argamee jira. Innis akka kan koo taate waan beekee jiruuf dhiifama naaf jedheetiin nadhaamatee jira. Maaloo atis seenaa koo dhiifama godhiif. Boru gara baadiyaa deemuu enna waan ta'eef ammasiifuu nagaan naaf turi si jaaladha. Gooftaa koo
Ijoolleen abbaa Kadir har'allee lafa hoggaa 12 booda qotuu dhufan waan dhiiga abbaa isaanii sandeeffachuu dandatti fakkaata. Akkasi an lammeessaadha nan barree bara. Akka abbaa isaanii boolla jala dabarsan isaanis boolla jala dabarsan. Deebii ammoo tan eeggota keessanitti himaa dhaqanii lafarraa isaan barbadeessanii. Gooftaa koo ijoolleen ijoollee danda'amtuu miti. Ijoollee keenya hunda rukutanii fixan. Ati maa dhuftu? Ani maal qoy lubbuu tiyya baasu jecha baqadheetan dhufe. Dabeessa orbaa. Waan godhu natu beeka itti qophaa'anii jiran jechuu isaan. Dafiitiin amma deemitiin naannaa sandaqiitiin naa to'adhu. Anu waan godhu beeka. Ishoo gooftaa koo.
akkasi Kadir 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 Ijoolleen abbaa Kadir har'allee lafa hoggaa 12 booda qotuu dhufan waan dhiiga abbaa isaanii sandeeffachuu danda'atti fakkaata. Gooftaa koo ijoolleen ijoollee danda'amtuu miti ijoollee keenya hunda rukutanii fixan. Ijoolleen abbaa Kadir har'allee lafa hoggaa 12 booda qotuu dhufan waan dhiiga abbaa isaanii sandeeffachuu danda'atti fakkaata. Gooftaa koo ijoolleen ijoollee danda'amtuu miti ijoollee keenya hunda rukutanii fixan. Eenyu seergi obbo Tolumaan maal ta'i jedheeti ijoollee saffixinaan jedhee maal goone maal Ijoollee akkanatti ariifattanii eessa deemtan? harme diinni keenya har'allee nuuf ciisee bulaan jiru nutti dhiiga abbaa keenyaa osoo hin baafne kan ta'aa jirru hanqatee manattillee dhufanii nu reebutti jiru nuti deemneetiin deebii deebisuufii qabna.
nuun abbaa keenya ajjeestee hirriba hin dhabne situu hirriba nu ajjeesuuf hirriba dhaba. Maaloo dhiifama naa godha maaloo ani abbaa keessan ajjeesuu fi miti tasana harkatti galaafatame dhiifama naa godha ammas waan ajjeesuuf dhuftan seetiin ofirraa isin ittisuudhaaf malee isin ajjeesuu fi miti ammaan booda isin hin tuqu dhiifama naa godha maaloo dhiifama naa godha. Siif goonee jirra waaqayyoon dhiifama siif haa godhu garuu amma booda daangaa keenya geette taanaan wanta biraa walirratti fudhanna. Tole galatooma ammaan booda daangaa keessan hin ga'u ulfaadhaat galatooma tole. Bocca akkanaatitti nan deebisin ammaan booda.